Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaha fayyaa keessan isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota Oromoo Saamsang jechuudha. Egaa viidiyoo tana keessatti warroonni yogguu gara feesbuukaa seentan lakkoofsan seentan akkaataa gara iimeelitti jijjiirachuu dandeessan ilaalla. Gaafii kana namoonni hedduunis waan nu gaafataniif as viidiyoo tana keessatti deebisuuf yaallaa jechuudha. Akkasuma yeroo darbe irratti haala ittiin iimeelii feesbuukaa isa duraanii keessaa baafnee haarawaa itti galchuu karaa dandeenyuun agarsiiseen ture. Karaan kunii fi sun tokkuma xiqqoo bakka itti wal dhabuu qaba, kan waliin ilaallu tahaa jechuudha. Egaa namoonni hedduun yogguu gara feesbuukaa seentan kan lakkoofsan seentanis ni jiru. Warroonni lakkoofsan seentan sun akkamitti lakkoofsa san dhiiftanii yogguu gara feesbuukaa seentan iimeeliidhaan akka seenuu dandeessanii jechuudha. Kana gochuudhaaf jalqaba feesbuuka keenya ni banannaa. San booda yogguu feesbuuka banannee asirratti sarara sadi kana ni tuqnaa. San booda asumarraan gadi deemna. Account settings kan jedhu kana tuqnaa. San booda jalqaba irratti general kan jedhu kana tuqnaa. San booda haala kanaan nuu fidaa jechuudha. Amma asirratti lakkoofsa kanaanin gara feesbuukaa seenaa jechuudha. Amma ani lakkoofsa kana dhiisee iimeelitti jijjiirachuudhaaf asirratti iimeel kan jedhu ni jira jechuudha. Isa kana yeroo tokko ni tuqnaa. San booda jalqaba irratti add email address kan jedhu kana ni tuqnaa. San booda iimeela itti galchuu feenu san asitti barreessinaa. Asirratti paaswoordii feesbuukaa itti barreessinaa. Add email kan jedhu kana tuqnaa. San booda iimeelli kun itti seenee jira jechuudha. Ammallee confirm email address kan jedhu kana tuqnaa. Amma gara iimeela keenyaa kanatti confirmation koodiin nuuf ergamee jira. Gara iimeela keenyatti deemneti koodii san baafnaa jechuudha. Xiqqoo ni eegnaa. Egaa amma confirmation koodiin dhufee jira, isa ni banannaa. San booda confirmation koodii as keessaa baafna jechuudha. As keessaa baafneti gara feesbuukaa deemnee achitti naqnaa jechuudha. San booda confirm kan jedhu kana tuqnaa. Yogguu haala kanaan isinii fide of duuba deebitanii amma email kan jedhu kanarratti tuqnaa. San booda iimeelli keenya itti seenee jira jechuudha. Haala kanaan asirratti iimeela keenya gara feesbuukatti galchinee xumurree jirra jechuudha. Amma ifaa haala kanaan asirratti iimeela keessan isiniif barreesse booda kanaan booda yogguu gara feesbuukaa seentan iimeela kanaan seenuu dandeessu jechuudha. Akkasuma immoo lakkoofsa biraa haquu yoo feetan yookaan immoo lakkoofsanis seenuu yoo feetan itti dhiisuu dandeessu. Garuu lakkoofsa saniin akka hin seenamne godhuu yoo feetan isa jalaa bakka poon jedhu kana tuqtanii. San booda asirratti lakkoofsa fuulduratti remove kan jedhu ni jira jechuudha. Bakka remove jedhu kana tuqtanii lakkoofsa kana haquu dandeessu jechuudha.
yoo feetanis itti dhiisuu dandeessu. Kuni filannoon keessanii jechuudha. Egaa haala kanaanii akka isiniif galuu abdiin qaba jechuudha. Waan nu hordoftaniif hedduu galatooma. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.